dur just friendly na Facebook irratti hoggaa baay'ee just friendly la sigale odoneeru min duramu osoo heerumin dura iyyuu friendly dha garuu wannan turre hariiroo haasaa keessaa wanta hin qabnu haga isaa wadhabee bakka inni ni haasofna haasaa biraan qabu haga isaa walbartee gaafa inni viidiyoo caaltuuti maali dachi balleessee maal viidiyoon kaachas dha'u dalagame garuu viidiyoon suni barreeffama siisitti arga dhaggeeffadha barreeffama siisitti wansi gaafa dulaan viidiyoon suni odoshin heerumin duramu heerumte ofatta baase erga heerumte akkamitti hariiroo akkasii wajji qabata duroo hariiroo isii wajjin ni qabna garuu waan akkasii keessa siinni hin beeknu dhaggeeffadhu sitti hima narraa hin fedhuni namtichi kun nadhiisu waan arge hunda sooshaal miidiyaatti qabatee deemaan ani hin fedhu uummanummaan akka ajandaadhaan godhanneef hin tole jedhaara malee namicha kana karamatti jalaa ba'uun dhabe kootu fudhu naan bade na fuudhi barreeffamni isii hundi ni jedha messenjerii keessatti qatti jedhee ta'a kootu guyyaa wajjin sa'aatii wajjin haasofne wajjin kootu na fuudhi hin fedhu ni kaalee narraa hiikee jedheeraanii narraa hiikuu didee duraa'uu nika qaadidha hidhanne qaadidha yoo dandeenye qaadidhaan hidhaa okay takka jedhisi hima lammaffaa ammoo haga viidiyoo kanatti erge jedhalle viidiyoo inni isitti erge innillee osaas booniyyeellee erge kun maal jennaan inni bakka eega kana ta'e nikaa narraa hiikuu baannaadhiini anatu beekaa waan godhu qabu jetteeni jenna maaliif nikaa sarraa hiikaa manaati yasin jaalladhas dhabuun fedhu jennaan inni akka amma inni jarri waliin haasa'an jennaan osoo na jaalattaa jenna osoo si jaaladhe maatii asirratti ciisu godhaa jedheeraan naan jettisiin okay akkasii amma dhiyootan ammoo si dhiyoo bilbila raabadhee turte jirtu namoota gara biraatiin dhufanii namoonni biraa dhufanii keessan qabsanii waan jedhan akkanaadha waan akkanaati informeeshinii kana eessaa fiddeesii namoonni kun eessaa fidanii dhufanii akkana jechuu jiran wanni kana informeeshinii kan sooshaal miidiyaan quban qabu ustaas booniyyeedha malee namni biraa namni quba qabu hin jiru eessaan akkana jechuudha sababbiin ati amma itti aartee gallaqiftee maalire sababii ani itti aaree lakkise ina sobde okay akkam jettee bakka dhiisu jira gara biyyaa deemu jira xiqqoo ishee isa tasgabbeesseetiin deemuu deemaa jettee dhiyoo sana ammoo deebitee gara isaatti deemti okay siinis akkas jetteemu ati jaartii namaa ta'uu odobeeytuu maaliif haasifte dhaggeeffadhu waan isin gooteedha kuni hundinuu gocha isin goote malee anaa miti annama laayifiidhaan illee nama hojii dabarsee jira viidiyoollee nama hojii haasee jira namni kamuyyuu waan gochuu danda'udha sigalee namni waan fedhe nama jaalatutti waan fedhe ni godha sigalee waan ani isii dirqisiisee funyaan isii qabee yookiin waan isii wanna godhee tokkollee hin jiru atillee boru sooshaal miidiyaan kun borreen dhoowwanne ta'a ajandaan kun akkuma takka boru godhanii bada sigalee saasboonni jeenuu nagaan quraana osii qaraasifataa jira dura iyyootti ergee jira hin dubbannee jal'ise ati garuu baatee waanum haa argee taatee bini isarraan baatee tiktookirra namaan dhasti wallaahi wanta kanatti fakkaatu huukeersi gattu no barnamni booniyyee isaan maxxansetti beekaa barnamni hawwanni si maxxanseef ibsaa dhagee isaan shadage osoo ati iyyuu maxxansu batte hubannoo ni maxxansa anutti yaadeen godhe ati garuu keessaa wanni analatti durduuf wallaahi wattallaahi dhaggeeffadhu wanni ati goota sirrii miti kana ni beektaa haa ta'u baatu ofii jechuun yommuu godhayyuu godhuu baadhayyuu ati maal fudhattee anuu godheellee hin dhisne baasee wanni ati keessaan dhuftee natti dhuftee waan kana kaaftu. Ani osoon hin maxxansin odoo suuraa ta'e hin maxxansin osoo waa'ee kee hin maxxansin sirratti dawwalee ture sirratti dawwallaan an dalagan jiraan an jette. Rakkoon qabu maxxansa ammallee sittiin ergaama yoo feete. No. Kasanii miti kasan daranii wallahi kasan daranii beekaatiin callisee malee kasan daranii. Obboleessa kiyya dhaggeeffadhu anatti naarin wanni itti aartuu qabdu. Obboleettiin qabdu wanni na aarsan sani anamma viidiyoo nama hedduu numatti jira bara hin maxxansu numate nama hojii haasanu numa hedduu jira namni bira akkamitti haasawa mi'a tana qofa naa mi'a tokko haasa'u baatu who cares haasa'u baatu amma waan itti yaadee beekaatiin godhe sun normaal natti waan jedhu ati ni jaalattaa ishee kana cabbu yoo karaa biraatiin nama wayiidhaan bahe wanni wayii malee ni jaalattaa eegaa bara wallahi na ajaa'ibdee bara akkamitti na soobdee dhaggeeffadhu anama qaadiidha jedhe anini dhiqaa hiikuu fi hidhus nama dandeettii qabudha inni ammaan tana dinna anaa tanatu anaa qaadii kanatu ni kaan irraa eegee ofitti sii deebisa naan jedhe ida'amuma qaadiidhaati
anu kadi jechuun maal akka ta'e hin beektu. Kanaafi haadha ustaazicharraa hiikee achi lafa kaa'ee haadha kiyyarra buusee yaa rabbii khiyyaa maa walitti duurtarree duulle kanaa kun maal jechuudha maanta nama nuti maal irraa beekne ati narrattillee duulchisi waan rakkoon qabu anamaa waliin narraa hidhatu tokkollee hin jiru. Aboo kanaadan tun baasuma nutti baafta wallahi warri kanaadaa kun wallahi yoo si danda'ame keessaan fixannaa yoo si danda'ame kaasi yoo si danda'amu baatee yoo jette anka ajandaa biraatu si fide yoo barbaade. Ajandaa biraan nama ajandaa irraa qabu miti yara wannumte kanaa kun akkamitti dhiirti biyya faranjii jirtu suuraa kanaa baaftii dhalaa wajji haasofte jetan aare malee biyya arabaa tan hedduu wanni jaanna aboo kun akkana godhe jina keessatti argan irraan dubbadhu garuu immoo ati nama biyya faranjii jiru. Kanallee waan bisiin na goote badheetu mana kana godhe waan isin dalagaa isii daa'ama waliin baasu malee wallahi billahi misanjeri si keessa sheer godhee si laalta. Wallahi ilaa ammayyuu hanga viidiyoo barbaade tan haga ustaazatti ergellee seema goote naan jette wallahi lazim haadhi suduraa karaa dhabe kun wallahi si laajisaan ammallee ilaa hanga maa buloo kun goone ammallee kunuuti maa waan akkasii dalagde qaadee waan akkana sirraanee kun hangitetti akkas kanaa goote qatti jettee kallattii hundaan ammayyuu na tubbeen jirtu. Amma bartana atummaa yoo fuute malee namni si fuudhus hin jiru sii galee atummaan akka ol baaftee gabarratti beesifattetti atummaan fuudhi awwaanis hin jiru takkan qabu yoo dubbiin akkanaa jiraatte waan irraa beenu hin qabnu. Jaalattee wallahi jaalattee laal galabbaqamtee torba fura fincaanaa wallahi torba fura fincaanaa laal. Jaalattee feetee waan isiin goote. Qo'an shari'aatam keessatti jaartii namaa janaajanaatti beektu bitana danaa. Hin qabu hin fedhu jette jaartii namaa janaajana maal. Jaartiin namaa yoo hin qabu hin fedhu jettee. Namichi kun gaafa isatti galee kudhee na ajjeesaa fakkuma booluma qotee na awwaala hin fedhu jette namichi gowwaadhaan addeessu. Namichi waan argamu qabatee sooshaal miidiyaatti ba'a. Manaallee kan dabarsu ana gaadhaan nagaacha ofii saaloonii ta'ee ijoollee karaasisaa akkan gadi ba'u. No kana beekee ati kanaada jirtumaaf akkanas hin jettee si jala kanaada irraa fuudhatte kanaadaan nam biyya guddoo seete malee wallaahi wattarlaahi dhiirti dhiirumaa dhaggeeffadhu. Odoon si ta'e lakkee waan biyya faranjii jiruuf akkana godhatta adabadhu jaarsa keetti jettan silaamaa baanii wajji hariiroo uummadhatu. Akka manarra duudha banaa jirta. Sirratti duudha banaan jiru guutumaan guututti garuu ati wallaahi ma jaartuma teenya shakkine bar jaartuma teenya shakkine haala kanaa. Niko waltaati wallahi haala kana jaartuma teenya shakkine subhanallah wallahi lazim. Fitanna. Fitanna. Asin yoo dandeette wallahi video sana rakas please. Yoo dandeette yoo si dandeette yoo si eeyyame anaa miti kan balleessi mucayyoodha anaa bisa jedhulee kan bula yoo fide mucayyoodha waan isin jettu hunda yoo fiite wallahi ragaa wajjin gadi siyaasa keessi messenger kiyya keessi seensisee gudii sitti argisiisa akka sanii olillee dhimma jira ofii kiyyaa beekaa baasellee garuu ustaazni nuna ga'umaan ta'aa jira madurallee itti ergee jira gudii 15 caalee hin dubbanne liqimseetuma jedhisee bishaan itti gadi dhugeeti as kophaa keenkee nasratti hin dole. Asirratti duuluu miti dubbiin tu biyya faranjii dhaquun qabduu biyya faranjii tolbaa'uun qabduu jeetii baraatu biyya faranjii jirtaati nama akkana maa akkana goota an bari. Isin dhufeen adamuun gorse isin na sobee wallahi laziin. Dhalaan bara adamuu jannataa baaftanii beektaa miti ati duuba jaartii nama. Wallahi laziin isin na sobee gorse deebitee wanni isin gootellee gaarii bitee anama kanaa isaaniif jedhu akkuma sitti tole kaasellee isin hin jedhu isin jedhu. Rakkoon qabu ani waan akkanarraa dubbachuun fadhu yoo hariiroon jaalalaa isin hedduu jiraatte kaan qilleensaraa duraanuu waan kaa miti. Ni jirti. Wallahi ni jirti sittiin argisiisa. Qilleensaraa jedhama. Hariiroon jaalalaa isin hedduu jiraatte. Waan akkuma banaa jira ajandaan torban guyyaa lama sadii guyyaa lama yookiin guyyaa sadii wallahi guyyaa takka arra booda hin jiru dhiis martu garagaarna ofii deeba jedhe. Atakkuma sitti tole godhi garuu gaanii. No kanarraa dubbachuun fadhu waan akkanarraa dubbachuun fadhu ati amma jaartii teenyee shakkisiiftee jirta. Jaartii namaa janaajanina rabbii sunuu sodaadhaati jaartii namarraa gabbu'a. Ayyee janajan. Janaajanina wallaa ganallee amatuun jaartii teetiin booniyyee maqaan jirti malee fayya ustaaza maqaa yaamna malee jaartii teetii bara. Jaartii teeti. Wallahi jaartii tiyya. Jaartii tiyya dhugumaa yaa. Wallahi laqii gaafadhuun ansarratti adas godhuun yoo kanaa dhuftu. Wallahi lazim sagaleen isii abadna isii all everything na harka jira. Wallahi. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Wallahi aga arafaa taa jedhe arafaa booda galtaa jeeshan taa'ee jedheen hin kanneen. Bakka
biyyattillee yoo gad akkamittiin taana michi kun andiisu. Asillee yoo ta'e maaliif akkanas faasifaatu maaliif? Ati Kanaada si fidaatteni. Haqee dhalaa maal tokkotti garagalchama. Kanaada si fidaattee moo maali? Wanni ati qabdu mee qaboone ustaazan addatti atillee namu akka sheekati inni sheeka. Sheekaa miti wallahi durriyyee. Andurriyyee. Wada guyyaa dhiigaati. Awa suuraan ta'e tanaa miti si. Suuraa ta'e si argu. Kanuma tasi dargee jira. Egaa kanuma namatti si tanaa miti suuraan ta'e. Sheekaa miti wallahi hin qaraane yoo takka. Hin qaraane. Ibsa amma kam godhu deemta. Amma gabaabsu naa gabaabsi. Mee ustaas boodii yeellee dhaabbate. Abbaan dhimmichaatu dhaabbate. Ani bisi tollee waliin goone toltee na wajji goote isiin illee gabbaatee dubbataa hin jirtu. Ati okay. Innillee gurbaan kun suuraa hin qaba naman tasuu wallaalle hordoftoota baay'ee qaba. Baarabbi mucaan kun akkana godhee haqa xiyya dabsii waan akkanaa kana godhee illee innillee hin dubbanne. Hin uffatee jedhisee. Anama sin kaasaa. An sin kaasaa rakkoon qabu. An akkamitti namni Kanaadaa jiru waan akkanaa godhaadhaa bara. Namni biyya taranjii jiru. Sani wani na aarse malee ani. Intalattiin laal maangoo fakkaatti. Maangoo fakkaatti. Adaa kanaatu maraacha. Adaa namtichi dhugaa qaba. Namtichi kara maasa gochisaa. Maaf akkana booyaa jedhe. Awa qaalicha naati wallahi maraata dhugumaan ijaa. Simbaan. Yoo jedhee laal. Kana harbisii mandariinaa fakkaata. Everything is akka waan laal. Si qofaa agarsiise moo? Si qofaa agarsiise. Ishi qofaa si agarsiise moo ati bigarsiifte? Harbi isaanii teephaa, kalubti isaanii, sarbaan isii qaqamaacaa miidhamtu jira siin. Asillee argitee jirta. Qaamaan illee ta'u. Wallahi viidiyoo sana ilaalle biroo yaana obboleettiin qaba rabbii sumsuudha. Ati amma sana duba nama akkasii bareedu waan akkas fakkaatu san maal galatti? Ana waan akkasii yoo argee wanti lakkas. Akka isin dhiyoo tana gara isaa deektee wal faarsanii sheer godhee wal faarsan kana dhahaa bilbila illee narraa kaasuu danda'a. Garuu isin sisamoo naa himtee jirti. Wanni naa himte maali? Namichi kun irraa gadi hin bu'uu isatti jijjiiramuu qabu just wajjumaan oolna jedha. Gabamanni beekeessa ba'a. Ati sallisnaan jettee jirte garuu sigalee deebi'an illee naa dhiifadheessiyaa. Wallahi ati ni jajjabde. Magaalatti dhibbatti buniyyeeni namicha waliin hin jirtu. Viidiyoo ta dheengaddaa mitta guyyaa sadii turaattu jira. Wallahi guyyaa sadii tura. Ambaro sana yeroo min duran seebaran kan sirra dabalu ture. Hin beeka inni nu guyyaa waliin targe guyyaa gaafa waraabee guyyaa gaafa wajjin haasofne sa'a meeqa ka haasofne sa'a tokko sa'a lama sa'a sadii hunda ustaas boriyyee bira jira. Maaf jedhise yeroo sana. Maaf jedhise. Ati fi garsiifte? Waan naan jedhe amma sii dhiisa moo kamoo yaree naan jedhe. Jalawaa nama lamaan isa kafuu naaree naa dhiisi jedheeni. Wallahi na takkasee moji nama takkasan sani na takkasee kolfee na biraa deeme. Biloo kana godhee jira. Keessaa keessa liseensise. Amma garuu akka jiruun barreeffama ofii dhiireet godhee jiranne. Muraasatu jira. Amma waan sidhaam. Namichi kagalee akka namichi wallahi akka sooshaal miidiyaa bobba'usanii miti. Keessaa moo haayilenyaa duriyyii wallahi duriyyii. Akkuma ati waan kana wadula akkuma ati ustaaza kana jalatti janaa jantee jalaa fuutetti si jalaa is fuudhan. Hafuudhani. Wallahi dhirti jiraannaan hafuutu. Hafuudhani. Wallahi dhirti jiraannaan hafuutu. Dubartiin abiddo kanuma bira jiru boo'i mataa bara. No ati Kanaaduma makuma saniif si jala akkatti gaggabdee namni ati yoo agarsiifte. Madoo Kanaadaa jira akkasii faatee maraatu. No wallahi ana akkuma kee kana qunnamee jira gaa'ee meeqa garuu dantaa jettee nuti dhibba lamaa sadii afur shan jana namni muduuni atillee akkuma yoo jaalaluma akkam qabdii akkatti sillee kana gootee miira kan seensiftee viidiyoos. Wallahi ani durwaa namni loon barsiisi. Siin jedhee bara adda barsiisi. Ati garsiifte? Ati sheetaadha. Ati garsiifte? Amma deemiti. Okay, easily. No, sirraan kaasa dhaggeeffadhu yoo jaalatte sin duraatte ana shiis waa'ee jaalatte bakka jaalatte abbaa moo fudhata. Mana keetitti ni dhufa laayif bani mana kan keetitti ni dhufa yoo tare dhufillee na beeku garuu viidiyoo sanarraa kaase. Wallahi isin fedha ofiitiin na wajji bootee ustaazillee bulii 15 gaafa dhume viidiyoon amma dura si bira dhufee jira jedhee gaafa dhume.
wallahi qaata turee jira harka sabira dhaqee isiin illee quba qabdi illee quba qabaa dhuma jallisanii ammallee hin dubbanne dhuma jallisanii maqama kiyyallee dhoofne ustaasni kun maqama kiyyallee dhoofne ta'ee waan takka wanni maxxansa kollee jiru dhanaadhaa fuudhuu malu. Wannumti akkatti isa yisiisee usiitu jalatti naannessee rabshaa dura dhaabaa ture gaa qaalichi kun jaalate maa rabshaa dhaabanu manna ati akkamitti koo akkamitti amannaa amma akkamitti waa janaa jenna koonu qaalichi wallahi dhufee kolfee jiru namichi durayyee ta'uu isaa beekama qabata wallahi namichi durayyee namni kun waa jedhaanii ni adannakaan wallahi jabaa namaati. Namachi ma wallahi lazim. Okay. Terus ya mau segala ana mau wanu kunna dibe jira bai ta miliyon tulis amma tan islam te miliyon tulis na shari'ati makas ke sun kam salawdo ya de miliyon tanafis tak wani shi tara baliu shi bota shi kanu qabda be isa dura wal bartemo CV ishin sheikha mo situ dura wal baren woni jumanu woni yemanu dur shi kadura wal baren dur maru wallahi shi kadura jechuun haasa akkasii qabnu haasa akkasii qabnu wallahi haasa akkasii qabnu osoo maqaa feesbuukii si booniyee kanarra hin jiraatin maqaa biraa irra ture. Okay, የመጀመሪያ ፍቅር ይደጋቲ ከስታን waggaa lama ture yaa wallahi waggaa lama ture garuu wanna akkasii qabu jechuun qoosaa mahama jechuun koomenti jaalatti duraatu nama dogoggorsiifti bakka